afaan booranaa kana naan jedha amma gadi qabee beektaa akki dubbatan kanatti ana kanatti waan qajeelchu sheekna irraa obbaasee inuma dubbata gadi hin dhiisnu akkam jettan sirtii gabbaasee beek jazaahullah khayra duubi afaan jiddu galeessaati irra dhageenya kalimaa tokko du'aa illee nu haa tochuuti maal naan namni diintii rabbii keessatti arrii baase rabbi biraa waan guddoo qabu rabbiin nam arrii qabu irra ceeraa jedha hadiisa keessatti illee rasuulkiin kennamaan jedhan isinti qaalolee إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم ربي قدسيتي ربي هشماك نتي الراهي صابا نم الريق أبو يواتين هشمي تسينجر الله أكبر ربي سلا فلانة أقرتها تشماك نتي كيتي قباقات وجرتي انجرت نم الريبا سبربادي كيتي كني في بسان كني في شاي كوم بالرافو الراباس ربي قدها قد تسينجر أجر كيسي ربي ما نمنين بيكو kanaaf du'aayi tanaan illee nu haa tochanii nu warri keessummaa kuni sila dubbatan isaan isin duratti waan jedhanii birrii guddoo hin qabnu qoonqoo guddoo qabnaa jedhan qoonqoon beektaniini sagalee nyaataami sagalee isaan hin beekan sagalee qoonqoo yennaan afaan booranaa qoonqoo isin dhageessisaa jechuun sautii yookaan sagalee afaan keenya achiitti isin dhageessa jechuudha qoonqoo isaaniit addunyaan dhageetti armumaa yoo isaan jedhan sheekii maan jechuu jira Austraaliyaa ta'e laayifii beek amman tan nam kum dhibbi lamaaf agasiin nu gul jira amman tan kum dhibbi lama kunoo waan xiqqoo gurraatti tan keessa jira inda geettaayyoo ka Austraaliyaa Kanaadaa Ameerikaa Ingilaand maanis hin jedha addunyaa cufu addunyaa mizimaa tarma jira taa'ee laayif amman tan laaluu jira isinii waliin halkanillee halkan ka warri amma halkan sa'a torba sa'a jahaallee illaalan yoo isaan sheekiin armaa waan kan banan wanni nin dubbatti hin garsiif sheekiyya seenee ittiin sheekiyya dhufa nam cufti irrib dhiisee lafa ol ka'a neema rabbi agartu ise diinti rabbii guddaata alhamdulillah diinti rabbii kan qabu amma namni armaa keenyaan Itoophiyaan maanii sirkaala beluu jedhan akhi sirkaala addunyaa laf jira sirkaala addunyaa power of the world waan ajaa'ibaati maaliif ennaan rabbi diinii kanaan kan dhufa yoo diinii kan qabanne maan ta'an nam guddaa taanaa kanaaf agartanii irreen keenna guddoon sautii tan fulaa cufiyaa dhaqqabsiisanii ergaa keessanillee akka booranni hanqate akka booranni dhibame akka booranni gargaarsa dhabe akka booranni nama ofiirraa cite miiloo ofiirraa hafe eegeettafe eega mataa ta'ee eegeet deebi laafinati itti jir yaayyoo ergaan dhaqqabde ammallee num dhaqqabullee jirti kanaafuu yaayyuu isin ziyaaranne yaayyuu qoonqoo keessan dhageennee dheengadda konferansii guddoo irratti booranni nuti hangaf keessan jedhee Haji Muhammad Ogleen dubbatee jennaan abboo hangafa keenya ziyaarannu malee wanni haftee haftuuti hakaanu jedhee maan ta'an nulleen jila isaatii jalyaan kanaafuu kanaan dhufne yoo duub rabbiin nu laaffise marroo dhibiillee walumat deebina wal qub qabaannaa galatooma yaa isin agarree yaayyuu gartee isinirraa gammanne matootii booran cufa isin waan siyalloo keessatti saakuyyeedhaa fi maani jettan isin laalum wal dhagaa nu booranatti isin qubqaba walumaan booranni wanni cuftisaa nu lafee isa gabraa isa maanii cufsaa waliin akkasuma fudhanna nuti maan ennaani naf tokko rabbii wanni inni gartee gosa kan gargara kan jedhee jedhuufi balbal tochee fi wal baratee namni rahim isaa faan isaa miiloo isaa maxxanfatuuf malee kan akkan caalaa kan akkanarra hamaa kan akkanarra guddaa callaaniti kanaaf agartee duubii akka islaanitti nu quba qabutti yoo wal quba qabaanne in guddanna